ilmaanuma abbaa tokko warruma waliin dhalate kana. Anuu duraan akkasuma na fakkaata. Yeroo gabaabatti siigaa. Hanga waggaa 9 fudhata. Akka jiruun achigaa. Namni himannaaf dhufuuf kan himatullee kun dhugaa isaa argate kun dhugaa galche. Maal akkamitti akka fayyadamuu qaban? Dubartiin achitti bitti gammachuu sirriitti nutti dhagayama. Godaansa fi saalli isaa xalaman tureera. Barataan barnoota dhabeera. Saafaa meekaappiin waamu. Tidheennan akka duraan san irraa fagaannee sun taane dhugaa se'aan turre. Haala qilleensaa badda daree fi gammoojjii lafa diriiraa argaa ijaaf tolu gaarreen biqiloota uumamaan uwwifamee gamaa gamanaa mul'atuu fi mukkeen gurguddaaf xixiqqaa wal keessa biqileen faayamee argama. Oomisha midhaan biilaan daraan beekamaa kuduraa fi muduraaf mijataa horsiisa beelladaaf anjaa qe'ee quufaaf gabbinaati. Aanaan Ginneer. Aanaalee godinni Baalee Bahaa qabu keessaa tokko kan ta'e Aanaan Ginneer gandoota magaalaa 3 fi baadiyyaa 28 walumaa gala gandoota 31 qaba. Baay'ina uummataa 100,000 fi 50,000tti tilmaamamu kan qabu Aanaan Ginneer lafa qonnaaf oolu heektaara 200,000 qabaachuun qonnaaf mijataadha. Aanaan Ginneer kaabaan aanaa Gololchaa, bahaan aanaa Sawweenaa fi Raayituu, dhihaan aanaa Sinaanaa fi Gaasaraa, kibbaan ammoo aanaa Goorootiin daangeffama. Moggaasni Aanaa Ginneer seenaa achi as dhuftee mataa isaa qaba. Ginneer kun seenaan isaa seenaa ajaa'ibaati. Dur zamana Oromoon dur faara jedhanii gaara keessaa biyyee wahii qottee oktee waatti nyaatan ta marqatti affeelatan ta bunatti dhaabatan faaratan oktee san achitti intalti takka dubartiin takka Gindiroo jedhanii maqaan isii Gindir jedhanii maqaan intala tana dubartii sanii Gindir jedhaniini isii Gindir jedhan tanatu achitti ogummaa faara kanaatiin beekamti. Biyyi tun warra gartee naannoo gaara kana jala jiruu fi ka gartee gaaraa ol gubbaa gaaraa Aqqaasharraa naannoo tana warra jiru hundi oktee eessarraa bitattanii Gindiroorraa bitannee jedhanii Gindiroo dhaqi oktee irraa naa biti jedhanii kamanatti hafelleen isitti kennataa nama dhaqetti nama bittaa deemutti kennataa dhaqxee dubartiin achitti bitti gabayaa taate achirratti ammoo biyyi itti deemee warraa oktee tana bitatuuf maqammaan guutuu Aanaa Gindir jedhamu kun saniin moggaafame jechuudha. Aanaan Ginneer amala haala qilleensaa hundaan badhaadhe oomisha midhaan biilaa kuduraa fi fuduraa akkasumas horsiisa beelladaaf mijataadha. baay'ee kan ittiin beekamu aanaan kun aanaa qamadii oomisha qamadiitiin baay'ee beekamaadha. Oomisha qamadii oomishu kana ammoo karaa makanaayizeeshinii ta'een kan oomishu keessattuu qonnaan bulaan keenya gurmaahee walitti ijaaramee karaa kilaastar ta'een oomisha bal'aa oomishaa kan jiru qophii qonnarraa kaasee qophii qonnaa yeroo wal fakkaataa qopheessuurraa kaasee akkasuma immoo yeroo facaasaa yeroo wal fakkaataa yeroo kunuunsas yeroo wal fakkaataa akkasuma immoo haga sassaabbitti bifa kilaastara ta'een qonnaan bulaan keenya walitti gurmaahee bifa saniin kan oomishaa jiruu fi oomishni kun ammoo kama asitti oomishamee taa'u qofa osoo hin taane haga ekspoortii gochuu irratti illee gaheen aanaan kun qabu guddaadha jechaadha. Jallisiin oomishuun oomishtummaa biyyaa utubuu keessattis aanichi maqaa gaarii qaba. Muuxannoo jallisii aadaa irratti jiru gara ammayyaatti ceesisuun qonnaan bultoonni bonaa fi ganna akka oomishaniif hojii hojjetamaa jiruun aanichatti bu'aa qabatamaan mul'ataa jira. Bakki kun bakka oomisha garagaraatti oomishaa jiranidha. Qonnaan bulaa keessatti jechuudha. Oomishni kunis jallisiidhaan kan inni oomishamu. Toora kana keessatti kan argamu. Oomishni akka shankooraa, buna akkasumas muuzii fi oomishaalee garagaraati kan jiru jechuudha. Egaa mala aadaatiin yookaan jallisii aadaatiin kanaan dura kan isaanii oomishaa turanii yeroo ammaa kana immoo jallisiin ammayyaa asitti isaanii hojjetamuudhaan haala kanaan kan isaanii
misoomsaa jiranii. Dur diqqoo qisaasamee hanqina wahii qaba. Amma ammoo galata rabbii keenna galata mootummaa bishaan sun nu kuufamee guddatee jira karaa tokko nu deebi'eeti akka gaarii shonkoora fi ashaakilni kuduraa fudurallee nu argachaa jira. Eeguma boyin tun nu dalagamee bishaan gara faca'ee deemu kun karaa tokko irratti nu deebi'ee nu kuufamee guddatee akkasitti bishaan gayaa nu argata shonkoorri. Kuduraa fudurallee akkasumatti nu argata. Guddaa nu fayyade yeroo roobni hin jirretti isuma fayyadamne. Shonkoorri illeen isa fayyadama. Qaaralleen timaatimni goommanni bishaan fayyadamne yeroo roobni hin jirretti haga roobni dhufu jidduu isuma fayyadamnee bakka isaan oomisha kan akkanatti nyaataa turre akkanatti argachaa turre. Jiruun duraan bishaan qisaasamee lafa seenee lafa jalaan malkatti deemu amma boyii daandii takkaa qabatee boyii takkaan maasaa silaa nu dalagnu irratti oomisha nu kalee nu dalagnu irratti bakka qisaasamee duraan qal'atee dhufu irratti amma furdatee waan seenuuf tajaajila gizeedhaan akka argannu nu goosise. Kalee boyii kana ifaajuun cufaa bichaanuu asirraa haga isatti guyyaa maraa irra dhaabbannee boyii macuuf. Bishaan kun eessatti laafe jenna bakka inni seenuun hin agarru. Bakka inni gadi bu'uun hin agarru. Wanni nu harkifnee achi finnu bishaan qal'aadha. Jallisiin kun duraan bifa ammayyaawaa kanaan inni jenne hin tolfamne bishaan baay'ee qisaasa. Baay'ee qisaasaa asii deebifteetiin yeroo ooruun fagoo deema yeroo achi ga'u bishaan sirriitti hir'ina qaba. Dafees hin ga'u lafti xuuxaa waan deemuuf haayiliin isaa asii akka fagaachaa deemutti qisaasaa deema jechaadha. Amma ammoo humni kun akka jiruun achi ga'a bakka itti fayyadamaa bira gaha jechaadha. Akka aanaa keenyatti jallisii ammayyaa hedduu hojjannee jirra sagantaa garagaraadhaan. Jallisii ammayyaa iskiimii gara 8 qabna. Jallisii aadaa 10 oltu jira. Jallisii paampiidhaan illee paampii xixiqqaadhaan gara mootummaatiin raabsamee itti fayyadamaa jiranii jechuudha. Piroojeektiin kun sagantaa FSRPdhaan hojjetame. Duraan hektaara 66 yeroo jallisii aadaa ture kan uwwisaa ture. Ammatti ammoo gara hektaara 99 uwwisaa jira jechuudha. Xiqqaatee hektaara 33 dabalee jira. Itti fayyadama abbaa warraa 173 tajaajila kennaa jira. Akkuma argitan kana ka duraan booyii aadaa irratti bishaan dhangala'u ammatti ammoo kaanaalii irratti qisaasama bishaan illee hambisee tajaajila guddaa kennaa jira jechuudha. Jallisiin aadarraa gara ammayyaatti jedhuun jijjiirama guddaa fidee jira. Tokkoffaa bishaan kana dura wal saamichatti ture. Bishaanuma jiru kanammoo haalli itti namni itti fayyadamee galii isaa guddifatu keessatti illee wanni ture hin turre hubannaan hin turre. Garuu gaafa jallisii gara ammayyaa kanatti finnu bishaan gara tokkoon bishaan qusannaan bishaanii jira. Lammaffaa immoo karaa bishaan sun osoo qisaasama tokko malee gara oomishatti akka jijjiiruu danda'u wanni godhamee jira. Kana qofa osoo hin taane iddoolee bishaan kuufame jenereeteraan akkaan itti fayyadamu jechaadha. Jallisii xiqqaarrallee haalli itti qonnaan bulaan keenya inisheetiivii mootummaan gabbuuse faanas gaafa fudhannee ilaallu hojiin bal'aan gama kanaan hojjetamaa ture bal'aan isaan jira jecha akka aadaa keenyatti. Kun gahaa miti potenshaala gahaatu jira. Ammas humna qabnuu fi potenshaala qabnu sakattaanee adda baasnee itti deemuudhaaf karoora guddaa qabna waan ta'eef inni waliigala isaa gaafa ilaallu aanaan kun aanaa of bira taree biyyas utubee deemaa jiru waan ta'eef isa kanarratti sirriitti xiyyeeffannee kan hojjetaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Aanaa Genneeritti giddugaloota biqiltuu fi xaa'oo uumamaa hundeessuun hojii hojjetameen oomishtummaa qonnaa dabaluu keessattis qooda qaba. Buufanni biqiltuu ganda Haraalkee biqiltuu avokaadoo diqaalomsuun qonnaan bulaaf dhiyeessuun cinatti carraa hojiis dargaggootaaf uumeera. Dursa timaatima maalii kana eegalee eegas ammoo waan qabeenya dhaabbatallee waan akka maangoo, muuzii, avokaadoo kana eegalee jira. Amma avokaadoo xiqqaatee firii 300 ol dhaabee jira. Muuzii yoo xiqqaatee gara hundee isillee hundee 600 ol dhaabee maangoolee hedduu as keessa jira. Bishaan lafa keessaati uroo baafnee saniin fayyadamaa jirra.
bishaan amma duraan bishaan lafa keessaa kana namni bu'aa isaan beekun amanu duraan bishaan lafa keessaa amma qotanii bishaan boollaa kana namni hin jira hidhee ittiin amanuyyuu anuu duraan akkasuma na fakkaate eeguma an eegalee namni marti ilaalee eegaluu jalqabe amma tiima duraan shunkurtiif timaatima waan kana olirra gubbaa kanarraa nutti dhufu amma kennan wal qabee gabaa sirrii malee gatii bareedan gurguramu jira. Amma naannoo kanatti bishaan guddaalleen hin jiru bona dheeraadha. Madda jira madda xixiqqaa walirraa kuufannee qotee bulaa naannoo kana jiru wal gargaarsifannee madda xixiqqoo walirraa kun jibaallee tartiiban obaasaa fi kanallee obaasaa akkasitti jiraannaa madda san jenereeteraan itti harkifnee obaafna akkasitti. Wal gargaarraa walirraa fudhannaa wayita amma nurraa jenereeterri dhaabatu yaadallee akkasumatti walii dabarsina. Dhukkubni wayita seenu dhukkuba akkanaatu jira wal gargaaru madaabaraa kana walii ergu sirrii malee wal gargaarraa. Hojiin bal'aan buufata kanarratti hojjetamu hojii diqaalomsutu jechuudha. Avukaadoon yaa'u gahuudhaaf yeroo dheeraa fudhata waggaa 7 waggaa 8 hanga waggaa 9 fudhata. Kan ammoo fayyadamummaa qonnaan bulaa keenya mirkaneessuudhaaf oomishtummaa isaa gara waggaa 2 gara waggaa 3tti siqsuudhaaf hojiin diqaalomsuu yookaan immoo giraafting jedhamu kun bal'inaan saayitii kanarratti hojjetama jechuudha. Diqaalomsuun kun faayidaa guddaa qaba. Tokkoffaa yeroo gabaabaa keessatti gahuudhaaf gahee guddaa qaba. Dabalataan immoo avukaadoon akkuma beekamu dhibee adda addaatiin saaxilamaadha. Dhibee san to'achuudhaaf sirni yookaan immoo giraaftingiin kun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Avukaadoon kana dura hin beekamu akkanumaan cal jedhamee namni dhaaba. Har'atti ammoo narsari saayitii qopheessine avukaadoon iddoo tokkotti akkaataa itti diqaalomuu danda'u. Isa sana ammoo qonnaan bulaadhaaf gatii gadaadhaan dhiyeessine dhaabbilee garagaraatiif ammoo dhiyeessine. Inisheetiiviin kun ammoo babal'atu akka isarra jiraatu jennee haalli hojiin gama kanaan waldaa irra gurmeessine waldaa sun gara tokkoon ofiisi jijjiiree qonnaan bulaa kennaafillee dhiyeessii akka dhiyeessu gochuu keessatti hojiin gara kanaan hojjetaa jiru jira waan ta'eef kana qofa osoo hin taane yoo xiqqaate akka aanaa kana narsari saayitii 5 qabna jechaadha. Aanaa irraa 3 qabna, ardaata irraa qabna, waliigala isaa aanaa kana qofa osoo hin taane godina kanaafillee haalli hojii gama kanaan hojjetaa jiru bal'aan isaan jiraata waan ta'eef jijjiiramoonni argamaa jiru, bu'aawwan argamaa jiru. Baay'ee wanni gaggaariin jira. Ammas gahaa miti. Kun gahaa miti waan taateef karoora mootummaan keenya qabate faana gaaf laallu xiyyeeffannaa mootummaan keenya kennee deemaa jiru faanallee badhaadhina barbaanne birallee gahuudhaaf hojiin jalqabbiin jiru gaariis haa ta'u hojiin baay'een akka koroffanneetti deemaa jiru jira waan ta'eef kan ammoo hawaasnis dhandhameera argeera. Qixa kanaan ammoo bishaan qabnu lafa qabnu humna qabnu hunda walitti cuunfinee hojjechuudhaaf xiyyeeffannaa namatti qabannee deemaa jiru guddaadha jechuudha. Bu'uurrii fi hegereen biyyaa dhalootaam dhalootni dinagdee yoo cimee fi aadaa hojii yoo cimsate guddinni hunda galeessa ta'e ni dhufaam. Dargaggoonni waldaan gurmaa'anii qurxummii horsiisaa jiranis carraan hojii uumamuufiin cinatti aadaan nyaataa gama kanaan jiru aanaa ginneeritti akka babal'atuufis gumaachuu danda'ama. Yeroo jalqabaatiif qurxummii 5,000 galchine. Amma garuu yoo xiqqaate qurxummii guddaa gara 100,000 olitti lakkaa'amu kan jedhamu abdan. Haroon kun akkanatti ijaaramee akkanatti taa'ee jallisii qofaaf oolu qofa osoo hin taane kanallee dalaynee irratti hirmaannee bakka waan kana akka bal'innaan oomisha guddaa irratti finnu jennee yaada kana kaasnee jalqabne wal. Yeroo haroo kana jalqabaa jallisiif dalagamte yeroo isin jallisiif dalagamtu xiqqoo waa huruufni maalitti gaggalee bayyataan irraa baasanii keessaa nu baasan. Qurxummiitti isinii galchinaan hin jedhan dhugaa se'aan turre. Yeroo garuu isin dhugaa taatee agarrutti hin ajaa'iban. Osoo faayidaa akka dhabneefuu jechuun itti duullee waan kana dalaynee uummata agarsiifnee uummataaf muuxannoo sana inni itti seeninu sadarkaa akkasiiti. Bu'aa abdachiisaa eeganneetuma yaadaa jira. Akkamitti dibicha boru kormaa jechuun goruutti beekan jedhanii mire. Buddeen nama qubsulee irratti beeka akkuma Oromoon jettu san. Nu akkanumatti agarru kana keessatti jechuun isii 5,000 san 100,000 ta'uu kanaan gaafa waggaa takka waggaa 2 geettu eessa ka jedhu yoo yaadnu dhuguma abdii guddaa qaba. Dargaggeessi utubaa biyya kanaati. Dargaggoonni keenya hojii tuffachuu keessaa baanee hojii kamiyyuu irrattuu gajjannee hojjannee of jijjiiruun akka danda'amu dargaggeessa muraasa biratti arginee jirra jechaadha. Kun dargaggeessi baay'een isaa ammallee hojii tuffatee iddoon itti ala dhaabatu jira jechaadha. Kun sirrii akka hin taane dargaggeessi keenya hubatee hojii kamirrattuu gajjedhee hojjetee gurmaa'ee
liqii fudhatee qusatee dinagdee keessatti qooda akka fudhatu dargaggeessa kennaaf ergaa dabarsuun barbaada jechaadha. Dargaggeessi yoo cime biyyi kamiyyuu milkaa'uu akka dandeettu. Nuti har'a biyya bulchina. Biyya bulchuun kan danda'amu yoo dinagdee tan cimte, dinagdee tan cimte jechaadha. Carraa qabnu kana hundattuu fayyadamnee jijjiiramaaf of jijjiiruudhaaf biyya jijjiiruudhaaf haa hojjennu. Mootummaan jiruuf jireenya horsiisee bulaa fi qonnaan bultootaa fooyyessuuf inisheetiiviiwwan garaagaraa bocee hojiirra oolchaa jira. Piroojeektiin Finnaa naannoo gammoojjiitti ijaarame kanneen keessaa tokkodha. Aanaa Ginneer ganda Katatii jedhamuttis piroojeektiin Finnaa hawaasa naannichaatti gama hundaan abdii horeera. Rakkoolee naannoo gammoojjiitti sababa roobaa fi hanqina bishaaniitiin mudatan furuudhaaf hojiilee garaagaraatti gama mootummaatiin hojjetamaa kan ture jechuudha. Egaa bakka kanattis kan mul'atu godina Baalee Bahaa aanaa Ginneer keessatti piroojeektii Finnaati kan ijaarsarra jiru. Ijaarsi piroojeektii kana yeroo ammaa kana gara xumuraatti deemaatti kan inni jiru. Kunis egaa rakkoolee hongeedhaan wal qabatee akkasumas immoo hanqina roobaa fi bishaaniitiin wal qabatee namaa fi beelladarra gahu furuudhaaf mootummaan hojiilee hojjetu keessaa piroojeektiin akka kanaa kun piroojeektii isa tokkodha jechuudha. Yeroo duraatiif bishaan kun bakka kana hin ciisu yaa'ee tara ganna wayita roobni roobu bishaan laga kanarratti ganna ijaan arginu wayita jiini sadii taru yaa'ee waan taruuf bishaan argaan turre jechuudha. Bishaan duraan yaa'ee taru sun amma ammoo kuufamee asirratti ciibsamee ijaan argaa jira. Waan nama abdachiisu qaba. Qilleensaaf jijjiirama guddaa qabna. Qilleensi naannoo kana kaleessa gammoojjummaa qabna. Gammoojjummaa irraa gara gartee lafa bishaanii ta qilleensa qabbanaawaa ta namni itti hafuura baafatu. Lafa akkasii taatee argaa jirra. Bona amma keessa jiru kun bona hammaata. Bona likkii malee oowwa guddaa qaba. Warri naannoo kana jiru ammoo oowwa bonaa saniif inni wal argaa jiru jechuudha. Qabbana gaarii keessa jira. Lafa qabbanooftu, lafa gartee bishaanii, naannoo gartee nama gammachiiftu. Bakka biraatiifuu itti dhufanii itti hafuura baafatan keessa jira jechuudha. Sababa bishaan ciise kanarraa ka'e. Inni lammataa ammoo asii gaditti amma ammaasan kiyya bakka amma jiru kanarra kiiloomeetira 3 moo kanarratti argama. Bakka kileen kun irraa bahe jechuudha. Naannoo kana kanaan dura bishaan hin turre. Naannoo keenya sana bishaan hin turre. Gadii waraabbannaa gaara kana jalaa waraabbannaa eega bishaan kun ciisan kan amma waggaa kanaaf arma lamaan hedduu waan ijaan nama mul'isu. Ka mootummaan kana nu godhe galateeffatuu fi tolfataa fi muun ta'in osoo ijaan dhayxanii waan ijaan agartanii maddatu burqeechuu amma naannoo sani. Sababa ciisicha bishaan kanaatiin maddiin laga kanarratti hin deebite jechuudha. Kaleessa akkas hin turre. Kun jijjiirama jennee ilaalla. Kaleessa naannoon kun gammoojjiidha. Bishaan dhugaatiin rakkoodha. Lafa kiiloomeetira dheeraa deemanii bishaan barbaadaa turanii. Ammatti garuu bishaan kun kuufameera. Bishaan kuufame kanarraa immoo tajaajila illee jalqabee jira jechaadha. Kiiloomeetira dheeraa deemanii dubartoonni bishaan barbaada. Godaansa fi haalli itti saaxilaman tureera. Barataan barnoota dhabeera. Inni kun ammoo asitti hoo kuufamu ta'e barataanis dubartoonni keenya kaleessa kiiloomeetira dheeraa deemanii bishaan barbaadaa turan qayeetti akka argachuudha danda'an jedhamee itti yaadamee bishaan kun kuufamuu danda'e waan ta'eef har'atti ammoo sanirraa uummanni keenya hafuura galfatee hara galfatee qayee isaatti bishaan argateera. Maatiin barataan mana barumsaa karaa nagaatiin karaa akka hordofu ta'eera. Kana qofa osoo hin taane horiin kaleessa kiiloomeetira dheeraa deemanii bishaan barbaaduudhaaf socho'aa turan irratti qayeetti argataniiru. Fuulduratti ammoo kana qofa osoo hin taane oomishaa fi oomishtummaa keessa akka galuu akka dandeenyullee wanni qonnaan bulaan naannoo kana jiru gurmaa'ee fuulduratti bishaan kana qofaan kaanaaliin itti bahee haalli itti fayyadamuudhaaf deemamaa karoorfamee jira waan ta'eef maddoonni biroo illee jechaadha. Ka kaleessa leenni kun qofti ona ture kuufamuu bishaan kanaatiin jalli kun maddi haalli itti argamaa jiru jira jechaadha. Kun waliigala isaa gaafate ilaaltu bu'aan hammana hin jedhamne piroojeektii kana faana dhufuu danda'ee jira. Abdii hawaasa keenya irratti illee horee jira waan ta'eef bishaan arganne kana ammoo kuufachuu qofa osoo hin taane bal'inaan fuulduratti hojii keessa galamee jiruuf jireenya qonnaan bulaa jiruuf jireenya naannoo hawaasa naannoo kanaa jijjiiruu isarra jiraata jennee haalli itti karoorfannee jiru jira waan ta'eef naannoo isaa kanarratti illee dargaggeessa ijaaruudhaaf wanni itti karoorfannee jira jecha. Sababiin isaa dargaggeessi ijaaramee misooma dammarratti gaagura ammayyaarratti gurmaahee bishaanuma kana qofa waa 3 waa 4 akka irraa fayyadamuu danda'u jechaadha. Tokkoffaa
dhugaatiidhaaf lammaffaa oomishaaf sadaffaa kanniisaaf illee horsiisuu akka danda'u jennee haalli itti fuulduratti karoorfannee deemaa jiru jira waan ta'eef waliigala isaa bu'aawwan inni piroojeektiin kun fidaa jiru baay'ee olaanaa fi baay'ee guddaa akka ta'e abdii hawaasa keenya irratti illee kan hore ta'uu isaati jechaadha. Hawaasa fayya buleessa ta'e qabaachuu fi hojii siyaas-dinagdee keessatti gahee isaa qixaan baatu horachuuf gaheen dhaabbilee fayyaa olaanaadha. Aanaa Ginniiritti kenna tajaajila yaala fayyaa babal'isuuf hojii hojjetameenis hawaasni tajaajilamtoota ta'uu dubbatu. Waan barbaanne yeroo dhufnuu fi maraa argataa jirra. Nu tababbaraa jirti ijoolleen akka bareedaa waan hanqinni jiru malee nu tajaajilaa jirti. Gizee yeroo dubartiin deettu tahii kaayifiillee tahii kaayaala daa'imaa tahii gizee maraa hin dhufee yaalamaa jira. Daa'ima kana dhukkubaa saniif hin dhufee ammallee argadhee jira tajaajila daa'imallee. Ilmallee dhufne ilma akka oka ilmallee yoo dhufne akka gaarii nu tajaajila. Ifillee yoo dhufne akka gaarii nu tajaajila. Duraan asii deemnee Ginniiritti olii gadi rakkannee bakka ciimnu dhukkubaan wanni ta'anii rakkan. Amma akka gaarii atattamatti wayita dhufnu argan mana keenya keessa akka gaariitti akka bareedatti argachuutti jira. Mootummaa fayyaa nu haa kennu. Sirri nu gargaaru jira. Akka gaarii deettiftuu ta'een as finnee ta ilma ta obboleettii akkasitti akka gaarii nu tajaajilamtee dafitti wayita san nu fuudhanii nu deebitu. Gammachuu sirriitti nutti dhagayama. Ka kana caalu eessaa argandayyuu karabbii malee akka gaarii jiraachaa jirra. Naannoo kanatti dhukkuboonni baay'inaan mul'atan hanqina bishaan dhugaatirraa kan ka'e dhibeelee raammoo garaa kanneen jedhamanitu mul'atanii kanneen akka jaardiyaa fi ameebaa naannoo kunniin baay'inaan ni argamu naannoo kanatti. Darbee darbees malaariyaan darbee al tokko ni mul'ata. Isa kanarratti sagantaan ni jira ganama sa'aatii tajaajila kennuun duratti yeroo namni wanni kaardii baafatan iddoo kaarditti yeroo garaagaraatti barumsi fayyaa qulqullina naannootii wal qabatee dhibeewwan daddarboo ta'an kanneen akka malaariyaa fi TB fi agoobara maalii kana maal akkamitti akka fayyadamuu qaban ganama asittis ni kennama. Sa'aatii isaan walitti qabamanii baay'inni namaa jirutti darbees konferansiin gizee gaggeeffamu konferansiin dubartoota ulfaa ni gaggeeffama. Yeroo sanirratti namoota jiranii fi iddoo ganda deemame sanirratti hawaasa bakka tokkotti qabamee jiru irratti barumsi fayyaa ni kennama. Akkasuma ganamallee as keessatti ni kennama. Buufataalee 8 qabna kanatti buufata fayyaa. Inni kun ammoo maayibaasa hunda keessatti buufata hin qabna. Kana qofa osoo hin taane mana qorichaa bara kana yoo xiqqaate mana qorichaa tokko hojjennee kan bara darbees hojjennee qabna waan ta'eef waliigala isaa kenna tajaajila naannoo kana jiru hawaasni kenna yeroodhaan tajaajila argachuu akkasirra jiraatuu fi hawaasni illee hubannoon yeroodhaa gara yerootti hubannaan akka kennamu keellalee fayyaa 23 akkas qabna. Achirratti ammoo ogeeyyonni eksteeshinii fayyaa manaa manatti deemanii haalli itti barnoota kennanii fi hawaasni kenna ammoo dursanii dhibeewwan daddarboo ta'an fakkeenyaaf kan bishaanirraa ka'u jiraachuu danda'a qilleensarraan kan dhufu ta'uu danda'a. Isiin kun ammoo dursee hawaasni keenya qulqullinni akka eeggachuu danda'u. Paakeejiiwwan eksteeshiniin fayyaa jedhamee 16 jedhame san dursi akka irratti hojjechamuu danda'u hojii bal'aa gama kanaan hojjetaa jirrus hin jira waan ta'eef gama kanaan hawaasa keenya illee akka danda'ameen fayyaa isaanii hawaasni keenya fayya buleessa ta'ee keessattuu yaala isaa yeroodhaan akka argachuu danda'u. Inshuraansii fayyaa miseensa inshuraansii fayyaa ta'ee hawaasni keenya guutumaan guutuu tajaajila si'ataa fi tajaajila qulqullina qabu akkaataan itti kennaa jiru jira waan ta'eef gama kanaan illee hawaasni keenya karaa bal'ina qabu irratti hojjetaa kan jiru ta'uu isaatii jedha. Hegeree fi guddina biyya tokkoof barnoonni bu'uura. Dhaloota dorgomaa ta'ee fi waa kalaquu horachuuf barnoonni murteessaadha. Kanarraa ka'uun aanichi qulqullina barnootaaf xiyyeeffannaa kenneera. Kutaa 6-8 jabaatu qabanini guyya guyyallee saafaa meekaappiin waamu haalaan deeggarsa nu godhaa jiran. Barsiisonni illee nu waamanii akka qo'an nu gargaaraa jiran. Haalli barnoota mana barumsaa bareedaadha. Garuu qormaata kana fudhatuuf qabxii bareedaa finnee yaadaa jirra. Kanaafuu deeggarsa sirriitti nu godhaa jiranii barsiisonni teennalleen sirriitti deeggarsa nu godhaa jiran. Barattoota bara tareessan
qabxii isaanii san akka caalchifnee fidnu malee akka isaanii gafinnu yaalaa hin jirru. Akka sanumaaf sirriitti finnu yaalaa jirra. Bara kanarratti amma qophii qormaataatiif keessattuu utubaalee qulqullina barnootaa akka jennuun sana utubaalee qulqullina barnootaa akka jennuun sanneen galmaan ga'uudhaaf itti deemaa jirra jechuudha. Keessattuu utubaa qulqullina barnootaa gaafa laallu ciicataa akka jennutu jira. Inni kun immoo adeemsa bu'aa fi hordoffii fi deeggarsa kanneen irratti raawwachuudhaaf qophii gochaa jira jechuudha. Bara kana immoo karoorri keenya akkuma beekame kutaa 6% kutaa 7ffaa immoo 70% dabarsuudhaaf qophii gochaa jira. Gahumsa kana horachuudhaaf immoo deeggarsi barataa barsiisota keenya sagantaa tiitoriyaalii baasanii akka barattoota keenya deeggaraniif kanaaf bifa kanaan kakaasaa jira jechuudha barataa gahumsa qabu asirraa oomishuudhaaf. Barnoota irratti karaa adda ta'een hojjechaa jirra. Manni barumsaa aanaa keenya keessa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa 81 qabna. Sadarkaa lammaffaa 7 qabna. Waliigala mana barumsaa 88 qabna jechaadha. Isa kana akkamitti keessattuu lammii qaroome baasuudhaaf yookiin ammoo cabiinsa barnootaa hambisuu keessatti gumii tiraansformeeshinii mootummaan naannoo Oromiyaa keenya gad buuse faana xiyyeeffannaa kanatti kennine nus ammoo manneen barnootaa kana ammoo deeggarree cabiinsa barnootaa kana hambisuu keessatti hojiin baay'een hojjetaa jiru jira jechaadha. Kanaaf qixa kanaan itti dhiyeennan akka duraan san irraa fagaannee osoo hin taane itti dhiyeennan manneen barnootaa gumii tiraansformeeshinii haga sadarkaa gandatti ijaarame manneen barnootaa itti ijaarame san rakkoon mana barumsaa san keessa jiru maayini rakkoo teessoo jiraate rakkoon ammoo golasoo jiraate hawaasan mari'atamee uummanni sun hirmaatee akkaataa itti teessoo barataa sanii guutuudhaa danda'u haalli itti godhaa jiru jechuudha. Sirna gadaa Oromoo keessatti odaan galma heeraa fi seeraatiin odaa jalatti dhugaatu dubbatamaam seeratu muramaam tumamaam lallabamaa roobaa fi nagaatu kadhatamaam. Odaalee wiirtuu sirna gadaa Oromoo keessaa odaan roobaa isa tokko. Sirna bulchiinsa Oromoo keessatti sirni gadaa iddoo guddaadha kan inni qabu. Keessumattuu Oromoon jaarraa hedduudhaaf sirna gadaatiin kan inni wal bulchaa ture. Sirna sana keessatti immoo gaaddisa odaa jalatti wal ga'uudhaan seerota tumachaati kan ture. Seerota gadaa Oromoon tumaman keessaa seerri odaa roobaa isa tokko. Odaan roobaa immoo kan inni argamu godina Baalee aanaa Gindhiiritti jechuudha. Bakki itti amma argamaa jirru kunis odaa roobaati. Odaan roobaa seera Oromoonni golee hundumarraa wal ga'uudhaan gadaa Oromoo keessatti seera jalqabaa kan itti tumatanii fi seera kanas asitti lallabachuudhaan kutaalee Oromiyaa mara keessatti hojiirra kan oolchan bakka kanatti jechuudha. Bakki kun seenaa Oromoo keessatti akkasumas tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti gumaacha guddaadha kan inni qabu. Bakki amma jirru kun caffee sikkoo mandoo odaa roobaa lafa jilaati. Qa'ee sikkoo mandooti. Qa'een tuni odaan kun odaa roobaa kan jedhamu kana. Odaawwan 5 Oromoon qabdu keessa odaa isa quxisuu tahee ammoo murtiidhaan hangafaa isa. Odaawwan 5 Oromoon qabdu keessa wanni isa hangafa godhu murtiin jaarraa 16ffaa madda walaabutti tumamte. Murtii santu asitti mirkanaa'e. Odaawwan Oromoon qabdu hundarra naannessanii miiloo jedhanii wanni miiloo jedhan sun dhaabachuu diddee odaa kana jalatti dhaabatte. Guyyaa sanirraa qabee inni uumaan quxisuu ta'ullee murtiidhaan hangafa ta'e. Labsii Oromoon ittiin hojjettu odaawwan 5 Oromoon qabdu qa'ee tana dhufanii seera murtii waraabbatanii ittiin galanii kan itti bulanii waan akkasii qaba, seenaa akkasii qaba. Gadaan Oromoo saddeetiin Oromoon akka bultu bakka hin lallabamte illeen asirraa ka'e jechuudha. Bakka Oromoo waliigalteen Oromoon itti kalee sirna tuma miiloon jedhamu sun biyya maraan dhaqanii deemanii zooranii ni dhaabatuu diddee asitti walitti dhufan. Wanni sun lafa ardii maal jette Oromoon lafaa fi ardillee ardii fi marni manuu nageenyi manuu asitti gad dhaabate jetti.
miiloon eega dhaabatte dachiin tuni dulin sigigaatti eega si as inni tittee jette Oromoon zamana san. Waan akkasiitiif hangafummaa waan maraatu argattee dura isaatee jechuudha. Dhaddacha 20 qabdi Arsiin Sikkoo Mandoo jedhama. Dhaddachi 9 waa beegama. Dhaddachi 11 ammoo waa beegamanaa jedha. Dhaddachi kun bokkuu qaba. Gadaa ammoo asii qaba. Achitti bokkuudha wal bulcha. Asitti ammoo itti dhufu gadaa jira. Gadaa Sikkoo Mandootiin asitti wal bulchanii. Wanni odaan kunii fi sirni kun eega deebi'e buuse Arsii Sikkoo Mandoo bakka jirtu odaan isii kana tahu abbaa gadaa si'iitii dhagaa abbaa gadaa tokkoon buluu eegana ammoo wal agaree kaleessa wal wallaalle Arsii jedhanii achitti adda kutanii asitti Baalee jedhanii ilmaanuma abbaa tokko warruma waliin dhalate kana bulchiinsaa jedhanii addaan kukkutanii akka ture san walitti finnee hawaasni akka wal baru lafa tana hundatti ammoo 8 dhaabnee sirni gadaa akkuma asitti geggeeffamaa jiru Arsii Sikkoo Mandoo bakka hundatti geggeeffamaa jira. Waan kalee tare san yaadannee ka ala jirullee ka bitaa mirga jiru maraa jabeessinee aadaa teenya isa dursan akka deeffannu kaleessa Oromoon biyya tana bakka inni itti kalee afaan tokkummaan Oromoo itti jabaatee tokko Oromoon tokko itti ta'uu dandeetti bakka tana jechuudha. Sun sumni dhugaa. Asirraa du'aayin asii godhame Oromoo dhiisii biyya jumlaa geettee jechuudha. Iddoon kun iddoo hawwata iddoo seenaa qabeessa waan ta'eef nuti ammoo akka bulchiinsatti maal gochuun nurra jiraata kan jedhu iddoon kun kabajamuu fi eegamuu isarra jiraata waan ta'eef yoo ilaaltan waggaa dheeraadhaaf Oromoon waggaa addisaaf as jalatti bahee waaqa isaa iddoo itti kadhataa ture jira waan ta'eef naannoon kun ammatti yoo ilaallu kunuunsa isa barbaachisa. Isa kanaaf ammoo nus akka waan humni keenya nu hayyame fuulduratti wantoonni baay'een isaa kan qaama biroo wajjin mari'annee dhimmoonni kun ammoo yaa'u iddoon kun baduun sarara jiraatu kunuunfamuu danda'u qabaatan nus akka bulchiisatti waan gochuu qabnu fuulduratti wanni karoorfannee itti deemaa jirrus hin jira. Waliigala isaa kunuunfamuu sarara jiraata, eegamuu sarara jiraata waan ta'eef odaan kun hangafa. Hangafummaa isaatiin ammoo waan hangafummaa isaa argatee qabatu ta'uu sarara jiraata waan ta'eef nus akka mootummatti waan gochuu qabnu gochuudhaaf ammoo qaama dhimmi ilaaluuf haanas waan sadarkaa keenyatti hojjechuu qabnu hojjennee kaan ammoo mootummaa faan wanni mari'annee godhaaf deemaa jiru jira jechaadha. Manni murtii aadaa hawaasni seera aadaa fi duudhaa qabuun waldiddaa isaa akka eeggatu gochuun dhugaa fi haqa baasuu hariiroo hawaasummaa cimsuu tajaajila haqaa dhaqqabamaa fi baasii xiqqaan akka argatu gargaara. Gama kanaan aanaa Ginneeritti hojii hojjetamaa jiruun jijjiiramni mul'ateera. Asiin dura nu mana murtii aanatii fi mana murtii olaanaa irra deemaa turre eegas ammoo eega manni murtii aadaa kun dhaabate asumatti tajaajila arganne himannaa keenya san baasii duraan dhaadhaa turre sirra asumatti murtii mana murtii aadaa kanarratti arganne jechuudha. Tajaajilli kun dhugaa dubbachuu fi tajaajila gaariidha. Namni duraan mana murtii idilee irratti yoo deemu abukaattoo adda addaa barbaachisa, baasii guddaa si barbaachisa. Asirratti baasii sun nurraa gabaabbate namni keenya asumatti ka duraan gartee manni murtii sun achumatti murteessee zanni yookaan araarri isaanii murtii argata malee dhamummaadhaan araaramee fixatee hin turre. Amma garuu asumarratti araaramnee qabeenya keenya qixa sirriitti maanguddoo keenya waliin addaan manni murtii aadaa nu baasee araaramnee nulleen obboleessa taanee waliin jiraataa jirra. Yeroo jalqabaaf gara mana murtii aadaa deemnee jechuudha. Tiraanspoortiin asirraa qarshii 100 yeroo galgala yoo barbaade qarshii 150 godhaa jira. Baasii fi kasaaraa san shaayii bunaa misa jira. Sanirraa fi asitti qa'ee keenyatti jechuudha. Bifa maanguddootiin araara mana murtii aadaatiin araaramaa ture. Qulqullummaan asitti nu bahe. Dhugummaan asitti nu ilaalanii dhugaawwan nu xumuraniif baasii fi kasaaraallee irraa bilisa. Deemsa karaallee irraa bilisa baanee dhugummaaleen asitti nu qulqullaa'edha. Garaagarummaa guddaa qaba. Bu'aa gaarii qaba. Mana murtii idilee murtii itti kennan tokko in murtaawa tokko itti murtaawa. Kan ammoo ka itti murtaa'ee fi ka murtaa'eef illee qixxeedha. Maaliif qixxeeta? Kun dhugaa isaa argate. Kun dhugaa galche. Walitti dhufeenyi isaanii in bal'achaa deema jechuudha. Aadaa barachaa deema jechuudha. Safuu barachaa deema jechuudha. Duudhaa barachaa deema jechuudha. Barsiisaa jirra jechuudha. Aadaa barsiisaa jirra. Safuu barsiisaa jirra. Duudhaa barsiisaa jirra. Kuni tokkoffaa sanyiin ati facaaftee akka biqillee agarsiisa.
Kun ammootu akka itti namni waan dharaa kakate akka daaraa ta'u akka bullaayee daaraa ta'u agarsiisa. Kun ammootu citaan kun jiidhaadha wayita duraa. Eegasii maal ta'a hin goga an haa gogu jechuu agarsiisa. Kun dhakaan hin dubbatu hin guddatu akka dhakaa kanaa an haa ta'u ilmi kiyya akka dhakaa kanaa haa ta'u duudaa haa ta'u. Na duubatti homaan hafin ka jedhu agarsiisa. Kun ammootu baala jiidhaan kun amma bareeda. Wayita goge akkam ta'a? Qaamni kiyya akkas haa ta'u waan jedhu agarsiisa. Kun ammootu lafeen foon irraa dhumanii lafee taate lafeen tun amma goyduu jechuudha. Akkana haa ta'u gogee akka lafee tanaa haa ta'u jedhee kakuu kana raawwata jechuudha. Kanaaf wanni kana dhiyeessineef kanaaf xiyyiitiin jirti. Kana martuu yoo na dhabe xiyyiitiin nan dhabin jedhee irraa kakata. Kakuudha kun. Manneen murtii idilee irraa bifa adda ta'een hojjetaa jiran. Keessumattiyyuu haqa dhugaa namni yeroo achitti himatu dhugaa malee dharaan kan waliin himanne ta'uu isaati jechuudha. Sababni isaa meeshaaleen kakuu akka reefu agartan san wantoota garaagaraa guutamee jira. Dursumayyuu namni himannaaf dhufuuf kan himatullee achumatti sodaatee kan dhaabatu ta'uu isaati jechuudha. Kakuun sun jira. San qofallee osoo hin ta'in kan waggaa dheeraa mana murtii deddeebi'ee kan dhumatu haqan argatintu mana murtii aadaatti deebi'ee kan dhugaa isaa argate ta'uu isaati jechuudha. San ammoo guutuu jajjabeessinee ammas mana murtii aadaa gandoota hundaa keessatti ijaarree jirra. Meeshaalee bullee guutuuf jira. Daran ammallee jajjabeessinee kan duudhaa ganamaa Oromoo sanitti deebi'ee tajaajila isaanii akka kennan waama kamiiniyyuu bira dhaabannee kan waliin hojjennu ta'uu isaati. Misooma yaadame milkeessuun guddina damdaneessa fiduuf nageenyi jiraachuun murteessaadha. Gama kanaanis aanaan Ginniir fakkeenyummaa qabdi. Hojii bura misoomaa hundaafuu jiruu dhala namaatiif hundaafiyyuu nagaatu dursa. Nageenyi maatii manarraa ka'a. Yoos kan biyyas ta'a waan ta'eef akka aanaa keenyatti akkuma beekamu aanaan kun aanaa bal'aadha. Aanaalee godina kanaa keessa kan hundaan keessine aanaa lama qofa. Aanaa daawwee sararii fi aanaa laga hidhaa qofa jechaadha. Aanonni hunduu nu daangessa. Godina sanillee aanaa sadii nu daangessaa jechuudha. Gooroo nu daangessaa, Gaasar nu daangessaa, asiin Sinaanillee nu daangessaa jechuudha. Waliigala isaa nageenya isaa aanaa kana keessatti hamma sa'aatii amma dhaabbadhee dubbachaa jirutti nagaa jechaadha. Qaamoleen nageenyaa qofti nagaa fiduu hin danda'u. Hawaasni ani nagayaa kiyya anaaf nagaa natu eeguu narra jiraata jedhee itti amanuu sarra jiraata jechaadha. Nageenyi kun ammoo akka itti fufuu akka sarra jiraatu. Yoo nageenyi jiraate waan amma misoomallee dubbannu kun milkaa'uu akka danda'u. Nageenya irra arganne kan ammoo ititee daran akka itti fufuu akka danda'u. Halkanii guyyaa hojjennee nageenya kennallee wardiyaa dhaabbannee aanaa kana jijjiiruu akka dandeenyu. Ofis jijjiiruu akka dandeenyu. Amaanaa jechuun barbaada. Aanaan Ginniir qabeenya uumamaan badhaatuu hojiilee investimentii garagaraaf mijattuudha. Abbootii qabeenyaa hojii misoomaa irratti bobba'uun ofiis fayyadanii hawaasa aanichaa fayyaduu barbaadaniif karri koo banaadhaa jedha aanichi. Aanaan kun aanaa potenshaala guddaa qabu. Aanaa waan hundaanuu ta'u. Horsiisaaf hin ta'a. Horsiisa kenniisaaf hin ta'a. Kabeelladaafis hin ta'a. Qonnaafis hin ta'a. Qilleensa sadii qabna waan ta'eef qixa kanaan ammoo kuni badhaasa. Qixa kanaan qaamoleen biroos gara aanaa keenyatti dhufanii investi gochuu barbaadan aanaan Ginniir durillee simate ammallee banaadha jechaadha. Waliigala isaa aanaan kana jijjiiruudhaaf abbootiin qabeenya garanatti dhufanii investi gochuu barbaadan dhufanii investi gochuu akka danda'an sumaa yaamicha koo dabarsuun barbaada jechaadha.